Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota OFM oduu har'aaf qindeeffanne qabannee isiniif dhiyaanneeti jirra. Oduu dubbisuun kan isin faana turu aan Jibriil Muhammadiin. Oduu keenya jalqabaan hooggantoonni biiroo barnoota bulchiinsa magaalaa Finfinnee rakkoo akka biyyattiitti nu mudate keessaa bahuudhaaf hundumti keessan aarsaa hanga lubbuutti kennuudhaaf qophaa'aa jechuun barsiisota akeekkachiisan. Hooggantoonni biiroo barnoota bulchiinsa magaalaa Finfinnee mata duree haala yeroo irratti jechuudhaan barsiisota kutaa magaalaa hundarraa filatamanii fi hooggantoota heektara barnoota garaagaraa irra jiran haala yeroo irratti guyyaa kaleessaa mariisisan. Dabalata oduu kana Gadaa Walabummaa waan qindeeffate qaba. Hoogganootni biiroo barnoota bulchiinsa magaalaa Finfinnee mata duree haala yeroo irratti jedhuun barsiisota kutaa magaalaa hundarraa filatamanii fi hoogganoota seektara barnootaa garaagaraa irra jiran haala yeroo irratti guyyaa kaleessa mariisisan. Biiroon barnoota magaalaa Finfinnee barsiisota 2500 ol ta'an waliin marii gaggeessu kun isa jalqabaati jedhameera. Waltajjicha kan hoogganan itti gaafatamtoota biiroo barnoota magaalaa Finfinnee yoo ta'an itti gaafatamaa biiroo barnoota magaalaa Finfinnee Obbo Zalaalam Mulaatu akkasumas itti aantoota hojii gaggeessitoota biiroo barnoota magaalaa Finfinnee Obbo Daanyachoo Gabruu, Obbo Admaasuu Dachaasaa fi Obbo Saamsoon Mallasaa maricha irratti argamaniiru. Kanaanis jedha maddi keenya itti gaafataman biiroo barnoota magaalaa Finfinnee Obbo Zalaalam Mulaatu maricha ilaalchisee sanada qabxii 4 gurguddoo qabu dhiyeessaniiru jedha. Qabxiileen gurguddoon sanadichaaf dhiyaates inni dura qaamoleen biyya keessaa waraana TPLF kan mootummaan shororkeessaa jedhu waraana ABO shaneetii fi ergamtoota isaaniiti jedhan. Qaamoleen alaa duula Suudaan biyya keenya diiguuf taasisanii fi inni itti aanu duula Ijiptii yookaan Misir nurratti godhaa jirtuu fi duula biyyoota lixaa kanneen akka Ameerikaatii fi fakkaattota isaaniiti jedhan. Inni dhumaa immoo duula miidiyaaleen gurguddoon addunyaa nurratti oofaa jirtudha jedhan. Itti dabaluunis Obbo Zalaalam seenaa biyya kanaa keessatti rakkoon akka kana biyya Itoophiyaa mudatee hin beeku jechuudha. Kanaaf rakkoo akka biyyatti nu mudate keessa bahuuf hundi keessanuu aarsaa hanga lubbuu kennuutti qophaa'a. Mana barnoota keessattii fi naannoo jiraattanittis dammaqinaan ijaaramaa jechuudhaan barsiisota kenneen akeekkachiisu hirmaattota keessaa namni tokko OFM'if himanii. Akka hirmaattonni maricha qaaman achitti argaman OFM himanitti waltajjichi gaddaa fi isaan kan guutame ta'us leelliftoonni sirna moofaa kaleessaa leellisan tokko yaada kennaniiru jedhan. Yaada kennan kanaanis Itoophiyaan biyya waaqni ijaareen namni Itoophiyaa tuqini du'a ni bada. Suudaan waan Itoophiyaa tuqteef wal waraanaa jirti. Joo Baayiden waan immiyyee tuqeef dhukkubsate. Itoophiyaan biyya waaqaati. Maqaan isii si'a 46 macaafa qulqulluu keessatti dhaameera. Nuti ilmaan immiyyee Minilik akka isaanitti seenaan haaraa hojjechuuf qophoofnee jirra kan jedhuu fi yaadota biroo hedduus kaasaniiru jedha maddi keenya kun. Walumaa galatti jedha maddi marichi haala sodaa fi raafama guddaa qabuunii fi mana kadhannaa fakkaatutti turtii sa'aatii 4tti xumurame jedhan. Humni walta'iinsa waraana bilisummaa Oromoo fi humni ittisa Tigraay kaaba biyyattiitti lafa hedduu qabataa kan jiru guyyaa kaleessaa sadaasa 21 Shawaa Roobitii fi Moloolee qabaachuu beeksisanii jiru. Imalli gara Finfinneetti taasisaa jiranis milkii qabaachuu himan. Dabalata oduu kana Gadaa Walaabuu waan qindeeffate qaba. Humni walta'iinsa waraana bilisummaa Oromoo fi humni ittisa Tigraay kaaba biyyattiitti lafa hedduu qabataa kan jiru guyyaa kaleessaa sadaasa 21 Shawaa Roobitii fi Molaalee qabachuu beeksisanii jiru. Imalli gara Finfinneetti taasisaa jiranis milkii qabaachuus himu. Gama birootiin immoo lola lafootiin kan mo'ame waraanni Bilxiginnaa xiyyaaraan uummata nagaa rukutaa jiraachuun beekamee jira. Guyyuma kaleessaa yeroo humni walta'iinsaa kun Shawaa Roobitii fi Molaalee dhuunfatanitti humni qilleensa waraana Bilxiginnaa Maqaleetti xiyyaaraan uummata nagaa haleelaa turuu isaa dubbi himaan koomaand poostii waraana Tigraay Obbo Geetaachoo Raddaa beeksisaniiru. Akkasuma waraanni Abiy Ahmed humna walta'iinsa kanaan sardame dabra sanaatti dogongoraan waraana isaa si'a 3 xiyyaara rukutu maddeen kennanuuf himanii jiru. Hidhamtoonni siyaasaa mana hidhaa Shawaa Roobit keessatti argaman kan kumaataman lakkaa'aman guyyaa har'aa hiikaman. Shawaa Roobit keessatti bakka ilmaan Oromoo Walloo ambulaansii keessaa baasanii haala suukaneessaatiin ajjeesan sanitti waraanni bilisummaa Oromoo yaadannoo gochuudhaan alaabaa dhaabee jira. Magaalaa san keessa warra akka bineensaa san keessa qulqulleessanii amma ilmi
Oromoo keessatti kabajamaa jira jedhu maddeen toora sirraa OFM dhaqqaban akka himanitti. Itti dabaluun maddi keenya garuu sababa intarneetiin hin jirreef suuraa erguun hin danda'amne jedhu. Humni walta'iinsaa kunneen gaaffii fi deebii miidiyaalee waliin taasisaniin injifannoo boonsaa galmeessaa jiraachuu beeksisuun ajajni yoo kennameef guyyoota 5 hin caalle keessatti Finfinnee seenuuf humna gahaa akka qabanis dubbataniiru. Akka odeessi galgala kaleessaa ba'aa ture agarsiisutti ammoo humni walta'iinsaa kunneen magaalaa Dabra Birhaan qabachuu isaati. Yeroo ammaa humni walta'iinsaa kun jabaataa dhufuu isaa irraa kan ka'e waraanni Abiy Ahmad lakkoofsaan hedduun booji'amuun gara Dasee fi Maqaleetti guuramaa kan jiranii fi gariin ammoo gara Finfinneetti baqataa jiraachuun isaanii beekameera. Guyyaa kaleessaa viidiyoon miidiyaa irra oole akka agarsiisutti waraanni mootummaa bildiginaa lakkoofsaan hedduun booji'aman bakka itti walitti qabamanii jiranitti yeroo humna waraana Tigraayin dhaadannoo Abiy Ahmad balaaleffatan agarsiisu mul'ateera. Aanaa Seeruutti humnoonni biltiginnaa hidhamtoota mana hidhaatti hiraarsaa jiraachuun dhagahame. Godina Arsii Bahaa Aanaa Seeruutti mootummaan sirnichaa hidhamtoota 100tti lakkaawaman mana hidhaatti hiraarsaa jiraachuu maddeen keenya toora sirraa OFM'tti himanii jiru. Dabalata oduu kana Gadaa Walabummaa waan qindeeffate qaba. Godina Arsii Bahaa Aanaa Seeruutti mootummaan sirnichaa hidhamtoota 100 walitti lakkaawaman mana hidhaatti hiraarsaa jiraatu maddeen keenya toora sirraa OFM'tti himan. Akka odeessi madda keenya toora sirraa nu ga'ee foomsutti hidhamtoota kanneen keessatti manguddoon umrii isaanii waggaa 80 ol ta'antu keessatti argama. Sababaan uummata nagaa kana walitti qabanii hidhanii hiraarsaa jiraniif immoo isintu waraana bilisummaa Oromootiif tumsaa fi nyaachisaa jira jechuun badii tokko malee hidhaatti uummata guuraa jiru. Itti dabaluunis maddi keenya akka jedhanitti uummata nagayaan jiru idilee isaaniitiif fi ilmaan isaanii qofa guddifataa jiran kaadiroonnii fi dabballootni biltiginnaa humnoota waraanaa sirnichaa waliin ta'uun qeerroo fi akkasuma manguddoon adamsanii hidhuun itti fufanii jiru jedhan. Akkuma beekamu sirni mootummaa biltiginnaa Oromiyaa keessa kutaalee garaagaraa keessatti sodaa fi muddamsuu yeroo ammaa guutameen sababeeffatee badii tokko malee isa fedhe mana hidhaatti darbee kan ajjeesee kan dhabamsiisu aadeffateera. Waan waaqaa hin beekanii haadha waaqonaan jedha jette jaartiin. Wanti hundi akka tokkotti hin taa'utiin yeroon kun ni jijjiiramuu mala. Hidhaa fi dararaan furmaata hin ta'u inuma qabsootti uummata jabeessa malee duubatti hin deebisu waan ta'eef gamanumaan dabballootni kaadirootnii fi humnoonni sirnichaa gocha hammeenna uummata nagaa irratti taasiftan kana irraa of qusachuun gaariidha jenna. Oduu keenya biyya alaatiin Abdul Fattah al-Buraanii fi Abdallah Hamdok waliigalteedhaan gara mootummaa ce'umsaatti deemuu irratti waliif mallatteessan. Ministeerri muummee Suudaan Abdallah Hamdok hidhaa mana keessaa ji'a tokkoon booda waraana Suudaan waliigaluudhaan gara marii mootummaa ce'umsaatti dhufuun ibsame. Dabalata oduu kana Gadaa Walabummaa akka itti aanutti isiniif qindeessa. Ministeerri muummee Suudaan Abdallah Hamdok hidhaa mana keessa ji'a tokkoon booda aangoo isaanii duraanitti deebifaman. Mormii jabaa waraana biyyattii irratti gaggeeffamu wayita itti fufetti Hamdok hoogganaa fonqolcha mootummaa kanaa kan ta'an Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaan waliin waliigaltee aangoo qooddachuun yeroo mallatteessan televiziyoona irratti mul'ataniiru. Hamdok waliigaltee haaraa aangootti qahaa deebi'an malee tokkummaan warra siviilii waggaa 2 dura Hamdokiin kaadhime waliigaltee haaraa kanaaf beekamtii hin kennu jedhe. Egereen biyyattii kan murtaa'u dargaggoota lafarra jiraniin jedhan miseensa tokkummaa humnoota bilisummaa fi jijjiiramaa FFC kan ta'an Saadiq Abu Fawaz. Daandii magaalaa guddoo Suudaan irratti mormitoonni gara masaraa guddichaatti imaluun humni waraanaa guutummaatti aangoo akka gadhiisu yoo gaafatan qaamoleen nageenya ammoo gaazii imimmaanessu itti dhukaasuuf turan. Onkoloolessa 25tti labsii yeroo muddamaa labsame kaabineen warra siviilii erga diigame namootni 40 mormii waraanaatti godhame keessa ajjeefamaniiru. Hamdok yaada haaraa ammatti kan waliigalan hokkora dhaabsisuuf akka ta'e dubbataniiru. Dhiigni Suudaan gati jabeessamee dhangala'uu dhiiga haa dhaabsifnu. Anniisaa dargaggoos biyya ijaaruu fi misoomatti haa qajeelchinu jechuu isaanii Reuters gabaaseera. Waliigaltee haaraa kanaan ministeerri muummee Abdallah Hamdok kaabinee biyyattii hanga filannootti ni dursu. Haa ta'u malee mootummaan warra siviilii dhiibbaa waraanaa jalatti aangoo hangamii akka qabaatu ifa miti. Hamdok Aljaziiraatti yoo dubbatan waliigalteen haaraan kun mootummaa haaraan bilisa ta'anii akka ijaaran kana heeyyamamuuf akka ta'ee fi filannoon waxabajjii 2023 dura akka gaggeessan dubbatan. Hidhamtoota siyaasaa hiikuunis qaama waliigaltee kanaati.
humni waraana biyyattii erga fonqolcha as biyya keessaa fi alattis dhiibbaa guddoon hooggansa duraanii bakkatti akka deebisu irratti godhamaa ture. Baankiin addunyaa qarqaarsa Suudaaniif godhu adda kuteera. Gamtaa Afrikaa miseensummaa biyyattii kaasee ture. Humnootni lixaa akka US, UK fi Awurooppaan dhiibbaa godhaa erga turanii booda Hamdookii fi bulchiinsa siviilii bakkatti deebi'uun fuula tolaan simatanii hidhamtoonni siyaasaa akka gadhiifamanis gaafataniiru. Akka waliigaltee haaraa kanaatti Jeneraal Burhaan hoogganaa biyyaa ta'e aangoo qabate Hamdookiif gadhiise ni bu'a jedhame eegama. Jeneraalichi waraanni aangoo kan to'ateef waraana waliinii biyyattii keessatti dhalachuuf ture hanqisuuf akka ta'e dubbatan. Waliigalteen haaraan kun akka mallatteeffamu kanneen jaarsummaa ta'an keessaa hayyuuwwan biyyaa, gaazexeessitootaa fi namootni siyaasaa kan argaman yoo ta'u, sirri waliigaltee kana keessatti ce'umsa gara dimokiraasiif lafa kaahame ni kabajama jedhaniiru. Haa ta'u malee waraanni biyyattii waliigaltee kana guutummaatti hojiitti hiika kan jedhu gaaffii guddoodha. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota OFM oduun har'aaf qindeeffanne kanneen hanga ammaa turanii oduu dubbisuun kan isin faana ture an Jibril Muhammadii, ogeessi kaameraa fi teeknikaa Muhammad na wajjin ture. Qophiilee OFM kanneen hafan wajjin turtii gaarii.